namni baay'een dubartii kanatti baay'ee itti qoosanii jechuudha. Waa'ee jaalalaa irratti ilaalchisee itti qoosanii itti kolfanii jechuudha. Namoonni isheedhaa gaddanis jiru. Ani garuu baay'een isheedhaa gadde. Maaliif akka isheedhaa gadde isinitti himaa. Nama ijoollee lama godhatteef miti. Jaalalleedhuma kee wayii yeroo wayii isa faana turtee yeroo sirraa adda ba'u waa'ee isaa yoo si gaafatan waa'ee isaa yoo haasoftee boo'uu dandeessa waan faana dabarsitee jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu tiivii akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u. Yeroo baay'ee dhiirri sirraa fagaatee jennaan keessattuu fagaatee biyya keessaa bahee iddoo biraa biyya biraa deema taanaanii yeroo dheeraadhas tura taanaanii kun beekamaadha dubartii kan biraa barumsaa jechuudha. Yoollee fuudhuu baate beeksisee fuudhuu yoo baate illee faana kan jiraatu tokko hin baraa jechuudha. Maaliif asitti yookaas dura jireenya jiraachaa ture waan ta'eef haadha manummaa faana jiraachaa ture waan ta'eef waan baay'ee faana jiraachaa ture waan ta'eef qofummaa ittiin baruu jechuudha. Akka dur qofaa maatii isaa faana jiraatu ittiin jiraatu jechuudha. Dubartoota faana wal baraa dubartiin isa faana wal barte immoo akkuma dubartii ishee mana sana keessa mana isaatii akka haadha manaa isaatii isa abbaa manaa godhachuu barbaaddi kan ishii godhachuu barbaaddi waan ta'eef dubartiin akka namni isheetti fayyadamu hin barbaaddu. Normaalii dhiirri yeroo baay'ee fayyadamuullee barbaada. Dubartiin garuu haa beektus haa wallaaltus garuu akka dhiirri isheetti fayyadamu hin barbaaddu. Dhiira kamittuu gaafa itti dhiyaattu dhiirri sun kan ishii akka ta'uttidha kan itti dhiyaattu. Garuu dhiironni tokko tokko ni milkaa'a dhiirri tokko tokko immoo addaan baha jechuudha. Kanaaf dubartiin kun carraa biyya biraan kenneefi carraa biyya biraa kenneefiinidha kan jettee boossu jechuudha. Dubartiin kun argitanitti yoo ta'e viidiyoo ishii ilaaltanitti baay'een keessanii dursuma abbaan manaa ofii yeroo deemee yeroo dheeraa turu shakkuudha. Dhugaa waaqa isheen amma waggaa 13dha. 13 booda kan isheen boossu jechuudha. Akkanatti tokkoffaa sababii isheen boossus inni guddaan waa'ee ijoollee ishiitiifidha. Bakka kanatti na gaddisiiste ana dhugaa waaqa. Bakka ijoollee ishiitti nagaddisiiste. Osoo ijoollee hin qabdu ta'e maybe amma kanatti dhagaamuu hin danda'u yookaas immoo akkanatti iyyuu teessee ijoollee sana qabattee cal jettee hin teessu otoo ijoolleen hin jirtu ta'e. Bakka normaalii rileeshiniidha hin deemedha. Amma garuu ijoolleetu jira. Ijoolleetu abbaa gaafata. Ijoolleetu alaa waan dhagaan dhufaniitti. Kun immoo haamilee ishii tuqaa jechuudha. Kanaaf abbaa manaa ofii jechuudha. Carraa hojiifis haa ta'u maaliifis haa ta'u fagaatee biyya irraa fagaatee deema taanaan kun beekamaadha dhugaa. Namni dhiirri kamuu jechuudha. Iddoo even biyyuma kana keessaa iyyuu jechuudha hojiidhaaf yeroo bakka garaagaraa deemu iyyuu kan tutturu yoo ta'e waan faana jiraatu qaban hin kakkaawwata iddoo ta'etti faana ni jiraata. Isheen haadhuma manaadhaan teessi isheen iddoo ta'etti bare immoo akkuma salphaatti bara ishee faana immoo yeroo achi deemu jiraata. Dhiira baay'ee tokkana godha. Oskee jechuudha biyya keessattuu ibin deemee mititi. An kana hin deeggaru. Abbaan manaa kiyya narraa fagaatee waggaa 6-7 dhaqee iddoo biraa hojjetee haa deebi'u hin barbaadu. Anuma faana taa'ee rakkadha. Yoo deeme immoo wajjin hin deemu. Maaliif yeroo baay'ee namni rakkoo xinnoo furuudhaaf rakkoo guddaa uuma. Yookaan jarri kun biizinasii wayii hojjechuuf hojii wayii hojjechuuf maallaqa wayii hojjechuufidha kan of biraa deemsiste. Garuu immoo waggaa amma kana guutuu rakkoo guddaa sammuu ishii dhiphisu ta'e irratti hafe jechuudha waa'ee ijoollee ishiitiin. Isheenis hin jaallatti. Kanaatu dubartoota keenya yeroo baay'ee duubatti hambisaa jechuudha. Dhiirri dhimma hin qabu hin deema. Bakka dhaqeen hojjedha jechuu danda'a. Dubartiin illee yoo deemte deebitee dhufti yeroo baay'ee kunoo dubartoota keenya ilaala. Fakkeenyaaf dubartootuma biyya Arabaa deemanii qubeelaa godhatanii abbaa manaa godhatanii daa'ima godhatanii baay'een isaanii hin deemu hojiidhaaf. Waggaa meeqayyuu haa ta'u 4 isaa turan hin dhufu 5 isaa turan hin dhufu 2 isaa turan hin dhufu 6 isaa turan hin dhufu. Dhiira sana garuu iddoo sanatti hin argatan. Xiqquma sanaan iddoo kaan sanatti kan argatu yoo qubaan lakkaa'amedha. Parsantiin 90 ol garuu
gariin fuudhee, gariin maallaqa fixee, gariin jaalallee baafatee, gariin asheeyyuu eegaa jechuudha. Akkanatti shamarran keenya rakkoo xixiqqoo furuudhaaf jedhamee rakkoo gurguddaa keessa gahamaa jechuudha. Bakka kun beekamaadha jechuudha. Garuu yeroo baay'ee namni yeroo miidiyaarra dhiyaatu seenaa yeroo odeessu seenaan nama boosisa. Dhugaa waaqa namni kamuu seenaa osoo dubbatee hin bu'a. Ibin waa'ee haadha manaa babbana mana jaalalleewwan mititi ofiidhuma kee akkaataatti guddatte seenaa kee osoo haasoftee seenaan kee si boosisa. Waan rakkoo jabaa keessa fa'aa darbuu dandeessa. Waan nama gaddisiisu fa'aa, waan ulfaataa keessa fa'aa darbuu dandeessa. Yeroo san haasoftu immoo miirri tokko sitti dhufa kan si boosisu. Namni keenya garuu yeroo namni jaalala maqaadhaa ta'e imimmaan buusu suuraa sana qabatanii olii gad deemanii namatti kolfu. Dhugaa waaqa ishee miidhabar. Kun seenaadha baay'ee. Seenaan immoo nama kamiiniyyuu hin boosisa. Anammatu seenaa kee wayii jedhamee na gaafatanii seenaa ana boosisu jira. Seenaan na boosisu wayii jira jechuudha. Kanaaf abbaa manaa ofii of biraa deemsisuu miti. Ani ndaamu sa dubartoonni keenya abbaa manaaf ijoollee kaa'anii deeman iyyuu yeroo baay'ee hin deeggaru. Maaliif deebi'anii hin argatanii ka? Deebi'anii hin argatan. Gatii baay'ee baasu. Itoo achuma taa'anii rakkatanii wayya. Yeroodhaa booda waggaa tokko waggaa lama booda hin beekamu jijjiiramuu danda'a. Hojii wayii asumatti uummatanii jijjiiramuu danda'u. Garuu yeroo kaa'anii deeman dhiisanii deeman namni sun jalaa babbadee jireenyi malaa qixi jalaa dhabee umurii dheeraa tokko akkasaan biyya namaa keessa taa'an isaan taasisaa jechuudha. Kanadha shamarran keenya dhugaa waaqa baay'inaan kan waggaa 11, waggaa 12, waggaa 10, waggaa 9 biyya Arabaa teessisee isa kanadha. Waan akkasii jechuudha. Too milkaa'eeraaf ta'e rileeshiniin isaanii akka isaan jedhanitti milkaa'aaf ta'e kaa'anii abbaa manaa isaanii akka isaan jedhanitti ufanii argatu ta'e umurii dheeraa tokko biyya namaa keessan ta'an dhugaa waaqa. Gariin gaddee aariidhaan bakka lammatayyuu hin galu jedhee achitti hafa. Gariin immoo waan hundumaa jalaa xumuree namichi sun haadha manaa fuudhee bakka namni sun abdii kutatee itti fufa hojii isaa jechuudha. Kanaa mana dura deemuu yoo baatanii dubartiin kun amma iddoo isheetti dogoggortee akka yaada kiyyaatti abbaa manaa ofii eessayyuu akka deemu fagaatee akka deemu eeyyamuu qabdu bakka. Dhuguma ana akka kootiin eeyyamu. Adduma jirutti waan matee hojjechuudha. Idduma jiranitti hojii barbaaddachuudha. Idduma jiranitti waliin socho'uudha. Kana ala innillee fagaatee dhufa taanaan, innillee turee dhufa taanaan waan ta'e godhee dhufaa jechuudha. Baree dhufaa jechuudha. Amala jijjiirrataa dhufaa jechuudha. Ala baraa dhufaa jechuudha. Booda maallaqni haa argamu malee nagaan hin argamu. Waliigalteen hin argamu. Akka duraanii wal jaallachuun hin argamu. Inni waan ta'e barakaa. Isheen immoo ijoollee qabattee manuma keessa teessi. Noormaaliidha isheen. Inni garuu yeroo haala qilleensa jijjiiree fagaatee dhufu waan ta'e bukkeedhaan bareera waan ta'e susukkuumee dhufa waan ta'eef si jala jijjiirama. Kanas dhumarratti innaa dadhabdu atuu addaan baataa jechuudha. Kamoo yareesh. Rakkinuma sana qabatanii taa'uu moo dhumarratti diigamanii suruma barbadaawwa. Isintu beekaa kana.